Egaa guyyaa har'aa kennaa godina Shawaa Lixaa Amboorraa naaf dhufe kana sin beeksisuuf hin jaaladha. Simboo jalqabaa atoomsaa biyya alaatirraa karaa Dassaaleen Tarreessaa atoomsaatiin kennaa kana naaf erguu keetiif guddoo galatoomi. Torbeen kun torbee waggaa jaaffaa urjii biyya Liiban artist Daadhii Galaan itti yaadannudha. Biyya gootaa biyya hacee godina Shawaa Lixaa Amboorraa kennaan kun naaf kennamuu isaatiif simboo jalqabaa atoomsaa maqaa uummata Oromoo gaaddisaa akka baala odaa hedduu akka sanyii xaafitiin jiraadhu ulfaadhu bara jireenya kee galatoomi sin jechuun jaaladha. Oromummaan dhiiga namummaa Oromummaa gochaanii si birattan erge simboo jalqabaa atoomsaa kennaa kana naaf gumaachuu keetiif godina Shawaa Lixaa Amboorraa karaa Dassaaleen Tarreessaa atoomsaatiin mana kiyyatti dhufee kennaa kana naaf gumaachuu isaatiif maqaa uummata Oromoo hundaatiin galatoomi jiraadhu ulfaadhu siin jedha. Bakka yaadde galma yaadde ga'i Oromummaan dhiiga namummaa jabduu Oromummaa gochaanii si birattan erge simboo jalqabaa atoomsaa galatoomi kennaan kan kee na bira gahee jira ulfaadhu. Kennaa kana maaliif naa kennuu dandeesse Dassaaleen? Maaliif simboon naaf erguu dandeesse? Kennaa kana akkuma tamma jette simboon jalqabaa atoomsaa nama jabaa nama qaalii ta'e kana nama Oromoodhaaf quuqama guddaa haarsaa guddaa kaffalu kanaaf gaachana hojjedhuuti ittiin naa gahe waan jetteef gaachana kana anis kunoo ittiin gaheera. Simboo jalqabaa atoomsaa kennaan kee na bira gaheera kennaa kee naaf kenneera biyya ormaa teessee godina Shawaa Lixaa Amboorraa karaa Dassaaleen Tarreessaa atoomsaatiin kennaa kana naaf dhaamtee mana kiyyatti Dassaaleen Tarreessaa atoomsaa naaf kennuu isaatiif guddaa galatoomi jiraadhu sin jedha. Kana booda imaanaa guddaa jabaadhee akkan hojjedhu hamilee fi jajjabina waan naaf ta'uuf kennaan kun waan guddaadhaanaa fi jiraadhu ulfaadhu sin jechuu jaaladha. Galatoomi simboo jalqabaa atoomsaa. Kana booda waan guddoo hojjenna rabbiin ulfina siifaa kennu ulfaadhu obboleettii teenya sin jechuu jaaladha. Obboleettii tiyya simboo jalqabaa atoomsaa godina Shawaa Lixaa Amboorraa obboleessi keenya Dassaaleen Tarreessaa atoomsaa kennaa ati naaf dhaamte gaachana kana qabee naaf kennee jira. Maqaa uummata Oromoo guddaatiin galatoomi ulfaadhu sin jechuun jaaladha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya bakka jirtan hundatti simboo jalqabaa atoomsaa naa galateeffadhaa sin jechuun jaaladha. Oromummaan dhiiga namummaa sabboonummaa Oromummaa gochaanii si birattan argee simboo jalqabaa atoomsaa galatoomi. Jiraadhu baay'ee tokko simbooneen jira sin gammadeen jira. Kana booda waan guddaan narraa eegamaa guddaa si galateeffadhaa seenaa si haa galateeffatu simboo jalqabaa atoomsaa. Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obboleettii jechuun yoom dhaloota qofaa obboleessa jechuun.